Itoophiyaa jirra jirtu bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin haa qaqqabu isiniin jecha odeeffannoo yeroo ammaa isin dhageessifna kallattumaan gara oduutti isin ceesisa. Itoophiyaan dubbii barbaacha Somaaliyaa fi daddabarsa meeshaa waraanaa daangaa biyyattiitti mudachaa jiruun yaadda'uu himte. Gocha mootummaan Somaaliyaa yeroo garaa garaatti himannaa dharaa dhiyeessuun itti jiruu fi meeshaalee waraanaa to'annoo tokko malee karaa daangaa biyyattiin gaafa Afrikaa seenaa jiru akkaan ishee yaaddessu Itoophiyaan beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dubbii barbaacha irra deddeebiin mootummaan federaalaa Somaaliyaa dhiyeessaa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu hime. Faallaa himannaa dharaa mootummaan Somaaliyaa dhiyeessaa jiru Itoophiyaan nageenyaa fi tasgabbii uummata Somaaliyaa obbolootaaf jecha waggoota 30 aarsaa kaffalaa jirti jedheera. Ministeerichi ibsa baaseen adoolessa 26 bara 2024 ibsa baaseen dubbii dharaa fi itti gaafatamummaa malee aangaa'onni olaanoon Somaaliyaa yeroo garaa garaatti gargaarsa murteessaa Somaaliyaan deebitee akka biyyaatti akka ijaaramtuuf Itoophiyaan taasisaa jirtu waakkachuun dubbatan baay'ee akka isaan gaddisiisa himaniiru. Dhiiga uummanni biyyoota lamaanii wal keessaa qabanii fi walitti dhufeenya aadaa fi seenaa dheeraa gidduu isaanii jiruuf akkasumallee ejjennoo cimaa walabummaa qaxanichaa kabajuuf akka qabuu fi qabduuf jecha Itoophiyaan himannaa sobaa mootummaan Somaaliyaa kanaaf deebii osoo hin kennin turuu ishee filatte. Kana malees meeshaalee waraanaa xixiqqaan seeraan ala karaa daangaa Somaaliyaatiin to'annoo tokko malee gara gaanfa Afrikaatti seenaa jiran baay'ee yaaddessaa ta'uu ibsa ministeerichi biyya alaa Itoophiyaa eereera. Itoophiyaan duula shororkeessummaa irratti geggeessituuf daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan ala taasiftu ammas cimsitee akka itti fuftu ibsi ministeera dhimma alaa biyyattii kun addeesseera. Somaliland torban darbe ibsa baastee mootummaan Somaaliyaa meeshaa waraanaa seeraan ala daddabarsuu fi kuusaa biyyattii keessaa qabdullee to'achuu waan hin dandeenyeef naannichaaf yaadda uumaa jira jechuun himattee turte. Ministeerri dhimma alaa bulchiinsi Somaliland ibsa baaseen baatii sadaasa darbe qofa hidhattoonni Al-Shabaab meeshaalee waraanaa guddaa jedhamu giddugala Somaaliyaa keessatti humnoota mootummaa irraa fudhachuu eeree jira. Ibsi Somaliland kun erga jalqaba torban darbe meeshaan waraanaa mootummaa Somaaliyaa milishootaa fi hidhattootaan saamame booda dhagahame. Dhimma saamicha kanaas kan eere ibsi Somaliland dhimmichi haala nageenya yaaddessaadha jechuudhaan ibsa. Manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii barana oggura meeshaa waraanaa Somaaliyaa irraa ka'e waggoota dheeraaf booda kaaseera. Kanarraa mufii fi komii kan qabdu keessaa tokko Somaliland. Akkaatuma kanaanis UN fi hawaasni idil addunyaa oggura meeshaa kaasan atattamaan irra deebi'anii akka ilaalan gaafatteerti. Itoophiyaan Somaliland buufata humna waraanaa galaana irratti akka ijaarratuuf bifa kiraatiin argachuuf bakka isaa immoo Somalilandiif beekamtii dippiloomaasii kennuuf waliigaltee wal hubannoo waliin mallatteessuu isaanii hordofee muddama dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduu jiru hammaachaa dhufe. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaliland kanaan kan dheekkamte Somaaliyaan dhimmicha hanga mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti geessuun Itoophiyaa himattee turte. Oduu biraatiin Eertiraan dippiloomaatii Suudaan sa'aatilee 72 keessatti biyya akka bahan ajajje. Eertiraan dippiloomaatii Suudaan sa'aatilee 72 keessatti bulchiinsa ishee keessaa akka bahan ajajuu ishee hordofe kaartuum dhimmicha irratti Asmaraa ibsa gaafatteerti. Tajaajilli oduu mootummaa wajjin hidhata kan qabu Sunaa akka gabaasetti mootummaan Suudaan biyya ollaa ishee Eertiraa itti gaafatama hojii raawwachiisaa sababa itti ari'amaniif ibsa gaafatte deebii eeggachaa jira jette. Dippiloomaatiin Suudaan Asmaraa irraa sa'aatilee 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ajajamuu ilaalchisee gama Eertiraatiin ifatti wanti jedhame jiraachuu baatus kibxasa gaazexaan Suudii Al-Ashraaq miidiyaa hawaasaa X irratti gabaasee ture. Eertiraan hojii raawwachiisaa Suudaan kan turan ambaasaadar Khalid Abbas biyya gadhiisanii akka bahan sa'aatilee 70 kennuun ari'uu gaazexichi ibseera. Suudaan dippiloomaatiin ishee guyyaa 3 keessatti Eertiraa
Eertiraa akka bahu ajajamuu irratti guyyaa tokko booda kan isheen ibsa gaafatte. Ministeerri itti aanaa dhimma alaa Suudaan Al-Amiin murticha ilaalchise mootummaan isaanii waan beeku akka hin jirre eeruun gama mootummaa Eertiraan ibsa eegaa jirra, ambaasaaddarichi gara biyyaa gaafa deebi'an waan jedhan ni dhageenya jedhaniiru. Eertiraan dippiloomaatichi roobii darbe irraa kaase guyyoota jiran sadeen keessatti biyya sababii akka bahan taasifameef ibsamuu baatillee yeroo gabaabatti akka biyyaa ba'u murteessite. Miidiyaan RSF mootummaa Suudaan mormu akka jedhetti Eertiraan dippiloomaaticha ari'uuf kan murteessite deeggartoota Eertiraa keessa jiran raayyaa Suudaaniin ala hiriiranii akka lolaniif yeroo filan argamaniiti jechuudhaan gabaase. Gama biraatiin ammoo gaazexaan Suudaan dhuunfaa Alteegrii jedhamu maddeen Eertiraa maqaan hin waamamne eeruudhaan sababa dippiloomaatichi ari'amaniif yoo ibsu qalbii leenjii lixa Eertiraatti argamu ilaalchise odeeffannoo akka sassaabaniif dargaggoota lama bobbaasuu isaaniin jedheera. Mootummaan Suudaan humna addaa RSF waliin lolutti jiru mootummaa Eertiraa waliin hariiroo gaarii kan qabu yoo ta'u yeroo waraana Suudaanii fi deeggartoota isaa yeroo garaagaraatti leenjisaa ture jedhamuun himatama. Yeroo ammaa biyyoota lamaan gidduutti hariiroo jiru badaa gochuu danda'a kan jedhamu ari'amuun ambaasaaddaricha. Murtoon kun kaka'umsi mirkanaa maal akka ta'e ibsamuu baatullee ambaasaaddarichi biyya gadhiisanii baqachuun murtaa'ee jira. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanala biiftuu waan dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha. Odeeffannoo yeroo ammaa qabnu kana fakkaata. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib, sheer, laayik gochuun dagatinaa. Hanga oduu biraatti walitti deebiin nagaan turaa.